بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بليان كينيا كبجمتوتا في جالتمتوتا كم فقو فيديو خطقا في قدا هندي كيسانو سلامتا ور جنتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيغان مقا ربيتين إيغالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقيا رحمة الربوسي أكسوما غرغرتي سلامتا ور جنتاتين إيغان سنگم بچي سے بود غرا آسا وخياتين ديبيا. وبليان كي خديرا في الألاغة الكاودة وردفتوتا شيخ بيان دعوة بغا رفتني سنينجا أكسوم إيغان انغنا جيبود وردفتوتا أمنتي إسلاما كان مسلمتان هندنو بغا ربين أيام خبجما في جالتما خنا ربين إسنغي عشر ذو الحجة ويا خرنان خبجما خنا بغا ربين إسنغي هند خيسنو. guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyaan akka guyyaa kanaatti guddaadha abadan hin jiru. Akki jee nabiin alayhi salaatu wassalaam maa min ayyaamin a'zamu inda Allahi, guyyaa tokkollee irraa hoo waan taane guyyaan rabbi biratti akkaan guddaadha. Kan hojiin gaariin keessaa hojjetamuu rabbi biratti akkaan jaalatamtu ashira zulhijjaa hamma keessa jirru kanarra guyyaan tokkolleen rabbi biratti guddaa hin taane. Guyyaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiniin gahee keessa jirtan kun guyyaa guddaa ashira zulhijjaadhaa kan hojiin hajjiidhaa keessa gaggeeffamtu. hojiin khayriidhaa babbareedduun isii keessa gaggeeffamtu hojii rabbii guyyaa jabaadha. Du'aayis isa keessa kadhadhaa. Ammallee kan isa keessa zikriin Allahu akbar keessa jiran, kan laa ilaaha illallah keessa jiran, kan alhamdulillah keessa jiran ayyaama zikriidhaati, ayyaama sadaqaati, ayyaama soomanaati. Ramadaan illee irra jechuudha barku guyyaan akka guyyaa kanaa jabaan jiru jechuudha. Tanaafuu baga rabbiin isiniin gahee dhukkubsataa keessan rabbi isinii haa aafiyu, fayya dhabaa keessan rabbi isinii haa aafiyu. Ammallee du'aa keessaniif rabbi rahmata haa godhu. Warri ammoo bahee biyya namaa jiru rabbi isin haa milkeessu, diinii fi duniyaadhaan aakhirallee isin haa milkeessu. Warra milkiidhaan biyya namaarraa galee haadhaa fi abbaa fi firaa fi aalii fi tajaajilu rabbi isin haa godhu. Ammoo warri biyya jirtan rabbiin warra gartee rizqiin teessan guddoon samii jiraattu samii irraa gad isin haa buusu. Yoo dachii jiraate dachii isin haa ol haa baasu. Rabbiin tafagaatte isin haa dhiyeessuun isiniin ja'a. Eegaan ammana jee booda an sheek bayaan daawaatiin jama. Sheek bayaan daawaa dhiyoo tana barnoota fayyaadhaati isiniif gaggeessu jira. Barnoonni fayyaadhaa waan gartee dhibeen takka ittiin beekamtu alaamaa ilmi namaa dhogguudhaaf irratti arge dhibeen tiyyatun dhibee tanaa jee
himuu danda'u. Akka namni keessatti ilaalee hara Sheekh Bayaan daawaa dhufee telefoona isinii keenya kanaan waasaapbii fi iimoodhaan dawwalee akka ajaa'ibaatti dhibee kana adda baafatee dawaa fudhatuuf jecha biyyuma jirtanii warreen Dubaay jirtanii fi warreen Suudii Arabiyaa keessa jirtan warri Kuweet jirtan biyyuma isin jirtanii dawaan keessan isinii kennamaan isiniin ja'a. Dheengaddaa warri akka gaariitti nu fayyadamanii viidiyoo keenya kana fayyadamanii dhufanii dawaa harkatanillee hedduu jira. Rabbi isaan haa aafiu. Kawulii dhufuu ta'aniis hedduudha. Barnoota eessa dhaabne? Mallattoo dhukkubaa coggaarraa marrimaan akkasuma kalee tiruu rajiijii kanneen dubbannee jirra. Hattaa dhibee shimbirroollee dubbannee jirra. Dawaan nu biratti argama jechuudha. Ka kanan dhaga'i yoo taate dhibee shimbirroodhaa ija nama garagalchiti jenne viidiyoo dabre keessatti. Akkasuma fincaaniin nama diimeessiti jennee hifannootaan nama gadhiifti akkana jennee dubbannee jirra. Ka kana ofirratti arge gama Sheekh Bayaan daawaa dhufee halluu itti ofirraa yaasuu danda'a. Dawaan ni jira jechuudha. Gaastirii yookaan garaacha yookaan coggaarraas akkasuma dubbannee namni coggaarraa isaa dhukkubu dhufee keessatti ilaalee dawaa fudhatuu jennee dhuftanii jirtan. Ammoo wanni isiniif haasa'uu deemnu hidda handhuuraati. Hiddi handhuuraa akkam nama godha. Garaan kun kan nama laalatee yeruma takka nama ka'ee nama hurkisiisee qaama kana nama laaffisee akkanatti makaddaa faarattiif qabu barbaadanii jira. Hayogguu lafaa ol kaan akkana walii gan nama qabu. Inni sun hidda handhuuraati. Imsaak jedhaniini. Sunis dawaan ni jira. Oggu takkatti dawaa nama gallakkisisee bakka cuccufaa hunda namarraa banee bakka kaawuyaan ta'in kaawuyaa godhee bakka walis si qaqqabdu san hidda handhuuraa nageessi godhuutu jira. Dhuftanii keessatti ilaaluu qabdan. Warri mudhiin dhukkubdu ammaas kayogguun gaggodhee aan ol godhadhu akkuma waan kakar jettee waa idduu dhumanii wal na dhooytuutti na dhukkuba. Qaaqaa na jetti mudhiin tiyya maaliin ta'e hajuus waan idduu dhumee jira. Wanni idduu dhume waan isii tana wal qabsiisu jira dhadhaa. Dhadhaan isii tana wal qabsiisu tun hoggaadhaa dhaabbataati itti fuftee hojii heddummeessite. Wanni kun goddaamaan idduu dhumtii lafeen ammoo akkasumatti wal dhooyti. Waanumaa idduun jirreef yogguu lafee wal dhooytu san nama dhagayama dhukkubbiin. Kun dhibee mudhiiti. Dawaan nu biratti argamaa. Ka isaan dhuganii fi ka gubbaan diban ka yaaruma takkatti mudhii ta'e walis deebisu telefoona nuti isinii keenyu kanaan dawwaltanii biyyuma jirtanirraa argachuu ni dandeessan. Biyyi nuti jirru biyya Yemani. Hatta biyya teenya Oromiyaa bal'oollee akkuma Oromiyaa bal'oo tana keessatti nama wallaannutti Itoophiyaa gudditti nama miliyoona 220 ol qabdu. San keessatti illee nama wallaanuu dandeenya. Namnummaan afaan keenya kana beekee akka daawwitiitti keessatti ilaalee waan nuti himne tun isarra mudattee nutti hime. Eega Rabbii tokkichaati dawaa isaa heezabuu ni dandeenya.
nama duwidaan na dhukkuba jiru jira. Duwidi kun lafee tarree duwida idduu gaddeemtu kanaatu akkaan na dhukkuba nama jiru jira. Hayi lafeen tun jabduu miire yoo habbummaa takka gubbaachuu horde akkanumatti qool horde ilmi namaa sossoo'uu hin danda'u ni shalalaa'u jechuudha. Kanaafuu namni gartee lafee tanaan na dhukkuba jettanis kan duwidaan na dhukkuba jettanis dawaan nu bira jira. Duwidaan nu dhukkuba qofaa miti yookaan ciisu oowwaa duwidaan na baha akkasuma niin huurkaa hafuuraan na ciccitaa maali dubbiin kun harma kana idduudhaa fi ceekuu tana idduu waliin na waraana maaliin ta'e kajuus dhufee keessaan nu gaafachuu qaba adda baafnee fiiti eega mallattoo inni qabu isa gaafanne booda dhibeen ta'e dhibee akkanaati darajaan isii irra jirtu darajaa akkanaati dawaan isiitis akkanaa fi akkanaa giraama hanganaan godhamaa jennee akka itti fayyadamtulleen akkana jennee isinii himna jechuudha. Karaa afaan keenya afaan Oromoo bareedaa kanaan dhageessanii dhuftanii fayyadamuu qabdan. Yoo duraan nama biraa dheeyxanii jiraattanillee sheebbayaan daawaa bira dhuftanii yoo jirtanii namni mana akamaa dheeyxanii jirtanis wayii na bira dhuftanii iblaaltanii dawaa keessan fudhattanii fayyuu ni dandeessan. Kanatti aansuudhaan bakka miillitti dhaabbatu kana bakka taa'aa tafaa miillitti dhaabbatu kanaani waan waraananii yoguun ajjadhe woomaan na waraanee na buta. Maalumaan ta'e kajuus nuti numa wallaan ka miila kanaatu tafatanatti narratti hadooda jilbumaa fi bakka miillitti dhaabbatu sana idduudha maalumaan ta'e ka killuma jilbaa tana qofaan na dhukkuba. Yooniin deemee dhiinni kiyya na oowwe fayyaan qaba. Yoon gattaa'ee xiqqoo daqiiqaa 10 bakka takka taa'ee lafumaa ol ka'uu hin danda'u. Yoon miila kontoonfadhe diriirfachuu hin danda'u. Yoon diriirfadhe kontoonfadhee lafaa ka'uu hin danda'u. Ka jettan qabbanaatu jalaan isin seenee jira miila jalaan. Irtihaabaa tarmafaatilii warruu kophaa qabne isiniin ja'a. Yookiin nama dhaabbataa dalagaa dhaabbataa tureefi yookaan nama qabbantii miila jalaan ol seentee keessa turte sanii akka gartee qulxii qaama kana keessa tafa keessa si jiru qofa laali yoo qulxii si jiraachuu baatellee qabbanuma sanii ni fayyita. Dawaa gubbaan dibanii fi akka isaan itti dhuganii jira. Gara sheebbayaan daawaa biyyuma jirtanii dawwaluu ni dandeessan isiniin haddam akka ajaa'ibaatti onlaayinaan fayyadamaadha isin jalaan hafu yoo gartee biyyi jiru isinirraa fagoo taatee namni gartee dawaa isinii kennu isin dhibee isellee nurra laalinaadha. Nuti dawaa keessan isinii finneeti hanqa dhibee teessan tana isin dawaa kanatti nyaattanii yookaan itti dhuydanii yookaan itti dibattanii jalaa baatanii rabbi galatoonfattanii eegana alhamdulillahi fayye jettanii nu galatoonfattanitti isin jalaa hafuun jiraannu isin fayyaduudhaaf ol baane. Isin warra biyya ambaa keessa jiru ka firaa fi haaliin qabne ka biyya ambaa keessa dalagu jiru warra mana xalabaa faa dhaqee arabni gabba'utti hin dhiibne ka dhibee tanaan qabameefi dawaa biyya san keessa jiru walitti isin finneeti haala isin itti fayyadamtanii irraa fayyadamtanii fayyitan kana isin afeeru jirraa jechuudha. Hoottaa irraa fayyadamaa rabbiin isin haa aafiu. Rabbiin gartee dhukkubsataa biyya teenya keessa jiruufi ka biyya ambaa keessa dalagachuuf kute hunda bakkuma isa qabee jiru rabbii irraa haa fuudhu. Rabbii isin haa fayyisu. Dawaa nuti isinii goone kana hunda rabbi dawaa isinii haa godhu. Nuti sababumaaf isinii himnee isinii kennina. Rabbii dandeettiin isaa guddoodha. Ka bakkaan an jiruufi bakka isin jirtan beekuutu dawaa kana dawaa isiniif godha. Hin gaabbinaadha. Saddaqaa fudhadha. Waan hin beekurraa hin isinii himu jira malee an nama barate tawakkalataa miti.
ajiriinis keessatti isinii jirti. Anaafillee keessa jirti. Akkamitti anaa jirti akkamii isinii jirti? Waan isin hin beekne hoggaan isinitti himee dawaa kana isinii godhe haa dalagadhullee ajiriin keessan naa jirti. Isin yogguu dawaa kiyya kanatti fayyitanii iflaaltanii saahibban keessanii raqama kiyya kana wazzaatanii kennitanii facaaftan sababaa keessaniini namni kun anaa wajji walitti dhufee dhibee isaa ka duraan maqaa wallaale ka duraan afaan wallaale afaan itti harkatee fayyaa kheyriin duniyaa fi akhiraa ta'uu irraan cinnee isinii deemu. Tanaafuu rabbi warra fayyadamu rabbi isin haa godhuun isiniin ja'a. Kanatti aansuudhaan warra miiluma dheeraa jilbaa gadii kanaan na dhukkuba faanatti iyyatana jalaan na oowwa kajuu jira. Kanneenis zeeta mukaa ka gubbaan dibattan akkasuma mukaa giraamaan keessaanii fi gootanii fayyadamtanii dhibeen teessanirraa itti fayyuu dandeessan biyyuma jirtanirraa isinii kennuudha dandeenya. Iznii rabbiitiin kara sheebbayaan daawaa dhuftanii himachuu ni dandeessan. Tanaafuu ammallee kana bira kutuudhaan warra yoggaan akka lafatti jedhe wahumaatu akka qoreetti miila kana jalaa ol na dira akka qilxiphee looniitti maaliin ta'ee jiru jira. Dhuguma qilxipheedha. Qilxipheen tun bakka xiqqishoo goggoginnitti dhufee jiruu ni jira. Bakka sanii miilli goggogeeti keessa ol kutee jira. Buroo miilaa, kintaarot miilaa, bawaasira miilaati sun. Namni sun itti jiru ibiddaan if gugguftanii if hin dararinaa. Dawaa jira kan keessaan if gootanii goggogina isinirraa luqqaasee yogguu laalaa ifi dhageessan waan akka gartee qoree dheertuu sana isin keessaa gabbaa yogguu wanni isin keessaa buute dawaa gartee bakka san cufee fayyisu isin goona fayyuu ni dandeessan. Kara sheebbayaan daawaa dhuftanii kana hundaa'uu ibsachuu ni dandeessan. Kanatti aansuun dhibee gaawaa guyyuma tokkotti haasawanii fixanii dhibee jaldiidhaa. Dhibeen tun tabarasii jira. Ta'ammallee hooyxoo qaaman nama facaatuu jira. Finniisa fuula nama balleessee jira. Kan gartee afaan isaa kun addaatan. Ammallee robbii qaama nama fixxee jira. Kanumaa wajjiin akkasuma maadaatii jedhanii ta fuula namaa bareedaa rabbiin uume kana gurraachomsitee nadhalaan meeqata silaa bareedina feetu dawaatti dhabdee jira. Sheebbayaan daawaa bira koottaadhaa kana gaafadhaa. Gubbaa dawaa mana akamaarraa fuutaniif dibaan oolinaa. Wanni sun keessa jirti. Dhiiga keessaa isinit jirti. Dawaa keessaan itti dhuydan. Ka gubbaanis fayyadamtanii wanni isin sun isinirraa kuttuu jira asxaan sun. Dhuftanii fudhachuu ni dandeessan. Waa'ee jaldiidhaa. Boodaan bal'inaan dhufee himaa booda keessatti if laaluu ni dandeessan. Xiqquma xiqqoon irra baba'ee hime egaa. Kanumatti fayyadamaa kara sheebbayaan daawaa koottaa rabbi isin haa fayyadu. Awwaan hin beeku hime isinii dhuftanii waan akka isatti if gartan anuma baana akkam waan jettan dhuftanii na gaafachuu qabdan. Adda isinii baaseetiin isin qoradhee eegas biyya isin jirtanitti dawaa isinii kan gaara mul'ataa maan taane dirree dhawaa maan taane arsii itayyafatti wallaanu jirramma dheeraafa akkasuma shaashamanneefa biyya gartee namni dhibee tanaa qabu jiru namni gartee dhibee tanaan tuqame gartee biyya inni keessa jiru. Magaalaan si dhiyaatti jennee gaafanneetuma dawaa isinii goonaa. Obboleeyyan keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota rabbi isin haa aafiyu. Rabbiin gartee barakaa gartee ayyaama guddaa kanaatiin fayyaa teessan rabbi isinii haa deebisu. Rabbiin dandeettii qabu anuma sababa godhee rabbi isin haa fayyisu. Akkasuma warra duniyaa fi akhiraa milkaawe rabbi isin haa godhu.
warra diinii fi duniyaa keessatti milkiidhaan diinii fi duniyaadhaan badhaadhinaan biyya namaatti galee biyya ifiitti itti tolte rabbi isin haa godhu. Warra akkasumatti immaas hoggaa kaatimaan isaa geessallee karaa nagayaa irratti kutee kaatimaan isaa isaan toltu rabbi isin haa godhu. Ibiddarraa rabbi isin haa baraaru, isin haa bilisoomsu. Jannatul Firdoosii oollaa Nabi Muhammad rabbi isin haa qubsiisuun isiniin jaa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وانا دقيفتني بقلتهما قبيسي ديسان سقنتاتنا شيخ بيان دعواتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.